Tokko taanee akaanu tokkummaadhaan hafalmannu ammas tokkummaa arras borus tokkummaa ammas tokkummaa arras borus tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Amantiin tabbaatii akkasiin haa beeknu. Kun hojii Rabbiitii Waaqayyoof haa deefnu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Gosaa fi kutaadhaan wal fiduu haa deefnu. Gosaa fi kutaadhaan wal fiduu haa deefnu. Oromummaa qofaan waliin haa firoomnu. Dirree tokkummaatti diina haa mancaafnu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Amma yeroon geessee kan waliin hojjennu. Amma yeroon geessee kan waliin hojjennu. Bilisummaa keenyaaf amma kan sochoonu. Harka tokko taanee diina haa mancaafnu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Kun miidiyaa hawaasa Oromooti. Miidiyaan hawaasa Oromoo kun Oromootaaf dhiyaata. Dhimmoota Oromoo gama siyaasaatii fi dinagdeetiin akkasumas gama aadaatiin Oromoota mari'achiisa. Oromoota biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran karaa Feesbuukiitii fi Yuutuubii dhimma Oromoo Oromootaaf dhiyeessa. Guyyaa har'aa tamsaasa kana yeroo eegallu dhimma hawaasa Oromoo irratti
koree dhiyeenya kana dhaabbatee hojii isaa eegale keessaa hoogganoota koree kanaa 2 afeeruudhaan. Isaanis obbo Mangistuu Hiikaatii fi aadde Leelloo Tokkaati. Duraan dursee keessummoota keenya maqaa miidiyaa hawaasa Oromootiin waamicha keenya kabajanii yeroo keessanis wareegdanii bakka kanatti nu argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatii fi dhaggeeffattoota keenyaatiin isin galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegale. Baga nagaan jiraattan galatooma waan affeertaniif. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii kana kan isinii dhiyeessu an Abbaa Malkaatii ogeessi teeknikaa keenyaa Abbaa Mudee jedhama. Egaa mee akkuma nama irraa baasee gara keessummoota keenyaattan deebi'a. Keessummoota keenya biyya keessa jiraannu keessatti dubartootaaf carraa dura kennu ladies first jedhanii akka aadaa keenyaattis immoo ollaaf waaqatti gadi godhanii ollaa keenyadhaa isheenii mee aadde Leelloo irraan eegala. Aadde Leelloo mee akkaataa hawaasa waldaa hawaasa addunyaa itti ijaaruuf haatan mee jalqabumarraa bifa gabaabaan naa ibsa. Tole baay'ee galatoomii maqaan koo Leelloo jedhama. Hawaasa Minisootaa booddee hawaasa Minisootaa keessan jira. Hawaasa yookaan immoo Global Oromo Community kana keessatti immoo board yookaan executive member'idha. Hawaasni idil addunyaa kun hawaasni Oromoo idil addunyaa kun kan jalqabee fi hawaasuma walitti qabuu fi hawaasni keenya walirraa faca'ee jira waan ta'eef walitti qabamuun mataa walitti qaqqabuun hawaasni burqaa waan baay'ee waan ta'eef walitti dhufnee akka hawaasa Oromootti waliin hojjechuun qabeenya qabnu seentaraalaayis gochuun yookaan beekumsa qabnu experience garaagaraa yookaan immoo humna tokkummaa keenya jabeeffachuu fi humna qabnu bakka tokkotti seentaraalaayis goonee afaan tokkoon sagalee tokkoon waa'ee saba keenyaa dubbachuu akka dandeenyu akka sabaatti immoo wal bira dhaabannee humna jabeeffannee waliin hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef hawaasa idil addunyaa kana dhaabnee Oromoon bakka baay'ee jira. Bakka jiru hundumaatti wal barbaadee wal gurmeessee akka hawaasni burqaa waan hundumaatti beekumsa warra beekanis yookaan warra baratanis of keessaa qaba, warra ogummaa garaagaraas of keessaa qaba, amantii garaagaraas of keessaa qaba, ijoollee dargaggoota qarree qeerroo qaba, dubartii of keessaa qaba, siyaasa garaagaraa of keessaa qaba waan ta'eef kana hundumaa yoo walitti finne akka idil addunyaa hawaasa Oromoo idil addunyaatti walitti yoo dhufne caalaa humna godhachuu dandeenya. Sagaleen keenya guddatee irra dhaga'uu danda'a. Humna faffaca'e walitti qabuu dandeenya. Qabeenya faffaca'e walitti qabnee akka tokkotti hojjechuu dandeenya kan jedhurraa hawaasni Oromoo idil addunyaa kun dhaabachuu danda'e. Isa caalu immoo baakgiraawundi isaa isa caalu obbo Mangistuun utuu nama hundumaatti kennee na jaaladha. Galatoomaa. Galatoomii Aadde Leelloo. Egaa obbo Mangistuu gaaffiidhuma isee kanarraati akkasini hirmaannaa keessan naannoo keessa jirtaniittis irraa eeguudhaani daawwattoota keenyaaf ibsitanii barbaada. Galatoomii Abbaa Malkaa duraan dursee waan nu affeertaniif fayyaadha. Miidiyaan kunillee miidiyaa hawaasaa kan hojjetu akkuma jettan dhimma hawaasaa akka nuti mari'annuu fi nu asirratti nu affeeruu keessaniitiif. Eeyyee ani maqaan koo Mangistuu Hiikaa jedhama. Durataa hawaasa Oromoo idilee addunyaati. Hawaasni Oromoo idilee addunyaa kun yeroo dheeraa hin turre waggaa ji'a ja'a ta'eera hedduu ijaarame. Kana gidduutti hedduu waan hojii baay'ee hojjete. Inni akeekamee fi bal'inaan lafa keessatti. Caalaadhumatti immoo wanti nuti irratti xiyyeeffannee kaane uummanni Oromoo ijaaramaan tokko saba eenyuuf iyyuu barbaachisaadha. Keessumaatti immoo yeroo baay'ee aadaan jiru gaarraadhaa fi goodaatti ijaarama top down.
Garuu hawaasni hundeedhaa ka'ee asii ol ijaaramaa yoo dhufe giraasrootiidhaa yoo ka'e wanti hundumtuu hundeensaa jabaate jennaanii qilleensi raaffisuu yookiin muraasuu hin danda'u. Kanatti amanneeti yeroo dheeraatiif hawaasni Oromoo biyya ambaa kana keessa jiraateera. Garuu dhimmootiin Oromoo biyya keessatti deemaa jiru haalli walta'iinsa keenyaaf waalta'aa waan ta'e kun jabinaan waan hin jirre dhimma kana gadi fageenyaan ilaallee hundee keenya giraasrootirraa kaanee ijaaramuu qabna kan jedhuun hawaasonni Oromoo magaalota yookiin isteetota adda addaa jiran walitti dhufanii dura taa'uun isaanii bakka bu'oonni isaanii walitti dhufanii gamtaa ijaaratanii gamtaan kun immoo walitti dhufee global yookiin immoo addunyaa guutummaatti walitti dhufnee ijaarame jechuudha. Inni kun egaa sababni isaas akkuma adde Leelloon sila keessee waan waalta'aa ta'e tokko informationii yookiis immoo kuusaa haala yeroo kan jiru hundumaa bifa walfakkaataa ta'e tokkoon dabarsuu akka dandeenyuuf nuti quunnamtii gahaa qabaachuu qabna ijaaramuu qabna. Yoo nuti globaalii walitti dhufnee ijaaramne wanti Ameerikaa fi Kanaadaa fi Awurooppaa fi Awustiraaliyaa, Eeshiyaa fi Afrikaa deemu hundumtuu bifa walfakkaataa ta'a jechuudha. Caalaatti immoo dhimmi saba keenya, uummata keenya Oromoo biyya keessaa qabsoo yookiis falmii diinaa wajjin godhu sirra kanaaf hundee kan ta'u waan dhuga qabeessaaf ijaarsa walfakkaataa ta'e qabaachuudhaaf hawaasni globaalii yoo ijaarame bu'aa guddaa buusa kana jechuudhaan itti kaanee jechuudha. Kana akeekni global Oromoo community ijaaramuunsaa egaa bal'inaan itti seennee haasa'uu dandeenya fayyaa ta'e. Gaarii galatoomaa egaa amma kanan hirmaannaan keessan naannootti maal ture jedhee kaaseef kanaaf wanti jalqabumarraa yookiin godarraa yoo ijaaramni kun ol bahee sadarkaa addunyaatti deemee jedheeti jabiniyyuu argata. Maaliif wanti centralized hin taane tokko yeroo diigamullee akkuma sanatti rakkoon uumamaa maaliif waan jaarmiyaan hawaasa Oromoo yeroo garagaraatti ijaaramee deebi'ee kufuu wanta akkasii waan jiruufi jalqabi isaa hundeen isaa maali isa jedhu agarsiisuu barbaadanii namoonni achi keessatti qooda fudhatan kun immoo hawaasuma keessa jiranitti ganduma keessatti iyyuu hirmaannaa qabu moo isa jedhu kaasuu barbaadanii galatoomaa. Amma egaa akeeki keessa maal akka ta'e ibsitaniittu hirmaannaa hawaasa bakka biraa yookiinis immoo jaarmiyaa hawaasa Oromoo adda bakka biraa argachuuf tattaaffii gootanii hawaasa waldaa bakkoota kamiitu amma sadarkaa idil addunyaatti akkasiin ijaaramtan taasise eessa fa'ii irratti hirmaatanii jiru mee adda Leelloo naannoodhuma addunyaa kana keessatti waldaa kanatti kan gurmaa'anii jiran waldaan Oromoo bakkoota garaagaraa eessa fa'irraati? Baay'ee abbaa malkaa sagaleen bakka Oromoon bakka baay'ee jira. Kan konvenshinii kanarratti hirmaate yoo jettee bakka baay'eedhaa fi bakka addunyaa guutuurraa jechuun danda'a. Manuma keenya keessaa US keessaa bakka garaagaraarraa hawaasota garaagaraarraa walitti dhufnee gaggeessitoota hawaasota US keessa jiranitti walitti dhufee hirmaannaa garaagaraa qooda garaagaraa godhatanii kan immoo biyya idil addunyaarraa immoo Awustiraaliyaarraa jiru, Yuuroopirraa, Kanaadaarraa biyyaallee yaallee jirraa haaluma teeknikaatii fi argachuu dadhabne malee konvenshinii kanarratti kan hirmaatee US keessaa isteetota baay'ee Kaalifoorniyaa, West akkuma jiru yookaan immoo Vegas irraa, Ohio irraa, Kentucky irraa, Washington DC, Pennsylvania irraa ijoollee warra miidiyaa fi namoota garaagaraatu achitti argame. Warri Awustiraaliyaa keessaa hawaasa Awustiraaliyaa bakka bu'oota isaanii Yuurooppii keessaa namoota Oromoo kabaju beekumsa guddaa kan qabanii bu'uura qabsoo Oromoo bu'uura eenyummaa Oromoo baay'ee kan kaanan gosoota keenya gurguddaa akka obbo Ibsaa Guutamaa fa'aa Kanaadaarraa immoo warra Oromoo
Kanaadaa yuuniyeeniin beektudha isinitti himuu danda'u. Achirraa immoo obbo Maammadis namoonni garaagaraa irratti hirmaatanii turanii. Hawaasa giloobaalii kana immoo yookaan idil addunyaa kana eenyu fa'aa walitti qabdanii yoo jettanii erga gaafa Juulaayii jalqabnee hawaasota garaagaraa warra amantii warra health professionals Osfana baay'ee hawaasota garaagaraa quunnamnee walitti fiduu yaalleerraa isaan keessa immoo konvenshinii kana keessatti Osfanaan warri Hoopaa hawaasota warra olaa walitti dhufanii kana keessatti qooda guddaa fudhatanii jiru. Sa'aaf immoo obbo Mangistuun itti ida'uu danda'a. Galatama. Gaarii ulfaadha. Waa'ee hirmaattootii misoomsotumti waldaa kanaa fa'i jechuudhaaf hin kaase garuu wanta konvenshinii keessa seentee isatti aanu keessatti fiduu dandeenya turre gaarii goote waan dhagaa dhiyeessite. Mee obbo Mangistuu kanarratti konvenshinii kanarratti nama affeertaniitu namoota garaagaraatu irraa qooda fudhatee konvenshinii sana irratti illee yaadota garaagaraatu dhiyaatanii mee akkaataa kamitti namoota kana akka isaan irraa qooda fudhatan affeertan eenyu faatu immoo irratti argame warra amma isheen jette irraa kan itti dabaltanii yoo jiraatan. Galatoomi gaaffii isa jalqaba gaafate waa tokko yoon itti dabale dhugaadha. Sabni hawaasonni Oromoo bakka hundumaa jiru. Fakkeenyaaf magaalaa ta'u keessa fakkeenyaaf yoo magaalaa Minneapolis fudhate Oromoo xiqqoo biyya alaa keessatti Oromoo xiqqoo hojjennee waamna biyya alaa keessatti guddaan hawaasni Oromoo kun guddaan achi jira. Kan akka kanaa ijaaramee guddinaan hin jiraanne immoo jiru fakkeenyaaf isaan kun illee warra ollaa isaanii walitti dabalatanii kan isaan yeroo isaan dhufan irratti qooda fudhatanidha. Hawaasni Oromoo hundumtuu Ameerikaa keessaa guutummaatti qooda irraa fudhataniiru. Gamtaa illee qabna nuti Ameerikaatti gamtaa United States of America Oromoo Committee'n jira. Achirratti illee gamtaa dura taa'aan keenya adde leellooni dura taa'aa gamtaa Oromoo hawaasa Oromoo USA'ti akkasumaan isa illee itti dabala. Kana keessatti hawaasota hundumtuu qooda irraa fudhataniiru. Dhibbaa dhibbatti fudhataniiru inni gaaffii ta'uu danda'a dhugaadha. Dhibbaa dhibbatti fudhataniiru jechuu dandeenya. Maaliif? Kan akeekni ijaarumsa keenyaayyuu kanaaf dhibbaa dhibbatti Oromoon guutuutti wal ijaaruu danda'uu qaba. Hawaasa keessatti ijaaramuu qaba jechuun kan itti barbaanne maaliif dhiibbaan biyya keessaatii fi biyya Oromiyaa keessa biyya impaayera sana keessaa dhiibbaan hacuuccaa mootummaa saba keenyatti keessa numaan saba keenyaan namootuma keenyaan infiltireet nu godhanii nu keessatti ijaaranii akkamitti ijaaramne kan godhan kan itti dhimma ba'an kanuma yeroo baraa dhufaa darbaa kan itti dhimma ba'aa turan. Kanaatiif nuti kan irratti fokas gochaa jirru iyyuu ijaarsa hawaasota keenyaa ijaarree jabinaan giraasruutii ijaarree uummanni Oromoo bifa tokkoon afaan tokkoon qabsoo Oromoo fuulduratti deemsuu akka danda'uufi. Kanaatiif hawaasa Oromoo hundumaa bira geessisu eeyyee bira geenya. Hundumtuu jabaa walqixa tokko irra deemaa jira. Rakkii dhugaadha deemaa jiru kun. Maaliif hundumtuu walqixa dammaqee jiru. Akkasuma Awurooppaallee akkasuma Awustiraaliyaallee Kanaadaallee akkuma kana. Kanaadaa keessa gara hawaasota ja'a amma kun lamaatti jiru. Isaan kanallee hundumaa bira gahuu dandeenyeerra. Gamtaa isaa bira geenyeerra. Gamtoota wajjin haasofneerra. Walgahiitti qooda fudhataniiru. Aktiivili ingeej godhanii jiru. Inni kun kan inni konvenshinii yaa'ii guddaa darbe irratti ilaalchisee dhugaadha amma danda'ametti gooliin yookiin immoo akeekni hawaasa Oromoo idilee addunyaa kun namoota maqaa Oromootiin jaarmolee maqaa Oromootiin ijaaraman hundumaa bira ga'uu tokko. Maaliif nuti waltajjii mijeessuu barbaada? Waltajjii ilmaan Oromoo jaarmoliin Oromoo dhaaboliin siyaasaa Oromoo wal bira ta'anii mari'atan dhimma Oromoo irratti walii wajjin haasa'uu danda'an mijeessuun gahee keenya isa kanatti amanna akka hawaasaatti akka hawaasa maaliif nuti madda hundumaa waan taaneef kanarratti hundoofne jaarmolii waamne maqaa dhahee fixuu illee hin danda'u dhugaadha.
jaarmolii Oromoo dhaabi siyaasaallee utuu hin hafin abbootiin amantaa mun jedhu kiristaana islaama waaqeffata hundumaa walitti qabatee bakka bu'oota isaanii hawaasota immoo jaarmolii professionals warra ta'an lawyers association, women association, youth association, health association utuu hin hafin hundumaa afeerree warri dhufan hundumtuu dhufanii advocacy team namoota maqaa qabsoo Oromoo keessatti immoo iddoo guddaa qaban namoota maqaa addaa qaban hundumaa itti afeerree kanarratti yeroo jalqabaatiif hawaasni Oromoo konvenshinii guddaa akkasii bifa adda hundumaa kan namatti kan eeggifame yeroo jalqabaati. Isa kanarratti milkoomina guddaa akka galmeessine hundumtuu deebii yookiis feedback nuu kennanirraa mirkaneeffanneerra. Kanaatiif yaa'iin yeroo darbe hagaaritti qindaa'ee hagaaritti dhiyaate mudaa qabaachuu danda'a kan caalaa hojjechuu dandeenya. Jalqaba irratti garuu waan guddaa hojjetee karaa saaqeeraa gara fuulduraattis immoo itti fufuu qaba jedhee nama danda'a. Kanaaf nama hedduu bira geenye jechuun danda'a. Abbootii siyaasaallee kan bira geenye kan dhufanii dubbatan jiru kan hin finisaa hafanis jiru. So waldaan dubartoota agaaritti qoodarraa fudhatan dargaggoonni agaaritti qoodarraa fudhatan maanguddoonni generation gaappii jiru warra abbootii siyaasaa dhaaba Oromoo warra bu'uureessanii kaasee har'a ijoollee tiineejeroota gidduu kan jiru gaappii kan walitti fiduu danda'eera. Yaa'iin korri guddaan Atlaantaatti ji'a sadaasa darbe geggeeffame milkoomina gaariidhaan xumurame. Mudaas qaba mudaasaa sana irratti hojjennu chaatni gara fuulduraatti deemna hundee keenya garuu akka nuti faawundeeshinii kana jabeessinuuf karaa xurree gaarii nuuf baneera jechuudha jedhee nama fayyada. Galatooma yaada bal'aatii nuu kennitanii egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun miidiyaa hawaasa Oromooti. Miidiyaan hawaasa Oromoo kun dhimma Oromoo irratti Oromoota mariisisee Oromootaaf dhiyeessuudhaaf kan eegaledha wanta ta'eef yaada keessan gorsa keessan ni barbaannaa irraa hirmaadhaa jenna. Ammas gara sagantaa keenyaatti deebinaa adda leelloo kanan gaafachuu barbaade waanuma konvenshinii kana keessatti namoota garaagaraatu irraa qooda fudhatan jettanii lamaan keessanii himtaniittu. Namooti irraa qooda fudhatan kun egaa namoota jaarmiyoota siyaasaallee professionals namoota ta'an jaarmiyaa garaagaraallee warra advokeesiif hojjetan illee jettaniittu. Yaada akkamii faatu dhiyaate waan dhimma Oromoo fi qabsoo Oromoo irratti darbee immoo waan ijaaramuu Oromoo irratti akeeki keessan kun Oromoo ijaaruu fi tokkummaa Oromoo jabeessuu isa jedhu sila kaastaniittu yaada akkamiitu dhiyaate yaadi isin barbaaddan sun dhiyaateeraa namoota irraati. Baay'ee galatoomi. Yaada baay'eetu dhiyaate dubartoota irraa yaada baay'ee dhiyaate warra hangafoota keenyarraa warra siyaasaarraa warra hirmaannaa irratti fudhatan irraa yaada baay'ee babbareedaatu dhiyaate dargaggoota irraa yaadni caalaa baay'eetu dhiyaate isarratti yaada dhiyaate sana yookaan immoo hirmaannaa dhiyaate kana keessatti tokkummaa Oromoo cimsuun barbaachisaa akka ta'e namni hubatee qalbeeffatee jira. Oromoon immoo dhuguma waan barbaadu sagalee tokkoon ani kanan barbaada jedhu jechuudhaaf qophaa'eera kan jedhus yaadni dhiyaateera. Gaaffii gurguddaan dhiyaataniiru. Amma fakkeenya maal barbaanna akka Oromootti maal barbaanna akka nama tokko akka saba tokkootti maal barbaanna isa jedhus gaaffii dhiyaateera. Kana keessa wanta baay'eetu jira gaa. Gaaffii keessa yeroo baay'ee maali deebii kennuun baay'inaan hawaasa keessaa burqaa dhiyaateera kan isaan namoonni baay'een kan jedhanii waa'ee mootummaa amma biyyarra jiru akkamitti waliin hojjennee tokkoon sagalee tokkoon saba keenya bira dhaabachuu akka qabu akka qabnu akka sabaatti tokkummaa keenya irratti immoo historical base waan ta'e Oromoon eessaa dhufee amma eessa jira isa jedhus yaada gaggaarii dhiyeessanii jiru. Isa keessaa tuqaaftirtaa obbo Mangistuunis kaasaniiru tokkummaa keenya jabeeffachuun wal ijaaruun
egeree keenya isa dhufuu fi isa caalaa murteessaa akka ta'e irratti haasa'ameera. Kana caala immoo tooftaa adda addaatiin Oromoon irratti hojjechuu akka advocacy'ttis yoo ta'e akka sabaattis irratti hojjechuun akka siyaasa keenya irratti dargaggoota keenya irratti hawaasa irratti tooftaa addaatiin hojjechuun akka nurra jiru yaadota baay'ee ciccimaatu dhiyaatee jira. Egaa baay'eedha walitti sassaabanii yeroo tokko ammana jechuun amma fakkeenyaaf dubartoota addee kuween maal jechuudha bilisummaa jechuun waan jedhu kaaftee ijoolleen keenya immoo tokkummaa irratti akkamitti asuma grassroots keessatti hojjechuun differensii keenya yookaan garaagarummaa keenya utuma qabnu garuu tokkummaa keenya irratti hojjechuun barbaachisaa akka ta'e ani akka obbo Mangistuutti yaadu utuman danda'u wanta common groundii ta'ee bakka hir'uu guutuu danda'uun hawaasni hundumtuu ka'ee bakka hir'uu maaltu jira hawaasa keessatti bakka hir'uu maaltu jira siyaasa keessatti yookaan professionii keessatti tokkummaa keenya keessatti isa guutuu danda'u akka qabnu waan akkasii yaada akkasiitu kaka'ee kanaaf immoo maal akka sagalee tokkotti akka saba tokkotti gaaffii Oromoo bara dheeraa gaaffii sana deebisuudhaaf akka tokkotti qophoofnerraa inni jedhus dhiyaatee ture irra deddeebii akka hin taane fi yaada baay'eetu dhiyaate egaa. Galatoomna walgahii sana irratti guyyaa lammaffaa fi sadaffaa irratti anuurraa qooda fudhadheera. Daawwattoota keenyaaf akkumatti waan walitti qabaate tokko ibsituuf malee bal'aadha barruu garagaraatu dhiyaate. Yaada bal'aa maal barbaanna maal gochuu qabna akkamitti deemna isa jedhu namooti professionals ta'anis dhiyaataniiru dhiyeessaniiru. Namooti hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhachaa turan illee hir'uu jiruu fi eessa geenyee garamitti akka deemuu qabnu illee waan akeekan qabanii. Sanarratti dargaggoonni humna qeerroo fi qarree yeroo ammaati wanta ta'ee fi qabsoo kana ofitti fudhatanii maal gochuu akka qaban illee isaantu waliin mari'ataniiru carraan kennameeraa fi dubartootis akkuma kana yaada bareedaadha wanti dhiyaate Obbo Mangistu kanarratti waa jenneeti waa'ee walgahii keessanii kanumaan xumurree gara fuulduraatti isa jedhutti deemnu wanta ta'eef kanarratti wanta dabalatan yoo qabaatan. Tole bal'inaan ibsiteetti yaadde leellooni dhugaa Oromoo inni hundeensa Oromoon maal barbaada isa jedhu sana inni ijoon wanti gara biraan kan kaafamaa ture irra deddeebi'ame Oromoon eenyuuf lolaa nama loluuf beekaa isa jedhu illee bara yeroo dheeraatii kaasee bara Minilik Sillaasee Mangistu Mallas ammas taanaan Oromoon kun eenyuuf lola keessumaa waraana dhiyoo kana eeggadda jalqabanii raawwanneera jedhanii himan kanallee kan lola eenyu kaayyoo maaliin lola Oromoon dirqameeti moo fedheeti kan inni lolaa jiru nama lolaa jira moo ofiisaatiin lolaa jira. Oromoon kun maal barbaada amma yoomiitti garbummaan miidhaan lafa isaarraa qe'eesaarraati kan inni buqqa'u kan inni saamamu maal barbaada Oromoon maal barbaada isa jedhu ijoo hunduma kan walitti qaba jechuudha. Yoo waan barbaadu beeke waan loluufis beeka jechuudha. Yoo waan barbaadu beeke falmachuus danda'uu beeka jechuudha. Yoo waan barbaadu beeke eenyuuf akka loluuf eenyuuf akka lolle garaagara baasee beeka jechuudha. Kanaatiif har'allee as biyya keessatti taanaan qeerroon keenya falmii guddaa godhu malee qaamni keenya Oromoo kan deemonni kaan immoo deebii qeerroo keenya lolaa jira ajjeesaa jira. Kun amma yoomitti ta'uu danda'a uummanni Oromoo bifa tokkoof afaan tokkoon waliigaltee tokkoon hubannaa tokkoon garbummaa waggoota dheeraatiin dura bule kana akkamittiin ofirraa fonqolchuu danda'a isa jedhu irratti gadi fageenyaan yaada itti taatee dhiyaate dhugaadhumatti walgeetti kanarratti. Egaa solushiniin isaa maal ta'uu qabaa isa jedhu gaaffii gara fuulduraatti maal yaaddu isa jette kanaati dhugaadha.
Inni jalqabaa kun brainstorm yookiin immoo yaadolii namoota keessa naannaa jiru dargaggootii kaasee amma maanguddootti shamarroota dargaggoota dubartoota utuu hin hafin hundumtu maaltu sammuu Oromoo kana keessa naannaa jira jedhu dhageenye solution is furmaata isaa maali Oromoo maal gochuu qabna isa jedhuu fi dhugaadha qophii addaa itti qophaa'aa jirra akeeka addaa qabna kun jalqaba malee isa dhumaa miti hawaasni Oromoo idilee addunyaa kun isa kanaatii fi ammallee namoota yaadolii gaggaa yaadolii ciccimaa gaaffii ciccimaa dhiyeessan kanallee walitti fuudhee solushiniin isaa maalinni isa jedhu walitti dhiyaannee haasa'uudhaaf akeekatu jira jechuudha. Isa kanallee namoota warra bakkeetti hafanillee hayyoota geggeessitoota abbootii siyaasaa abbootii amantaa beektota Oromoo hundumtuu dubartoota dargaggoota utuu hin hafin namoota kana keessatti adda durummaadhaan waa gochuu danda'an qorannaadhaan itti finnee warra xiinxalaa siyaasaa ta'an warra aktivistoota rogeeyyota ta'an warra miidiyaa isiniin illee hundumaa dabalatee sagalee namoota hundumaa dhagaa ooltu waan ta'eef gaaffii dhiyeessaa jirtu waan ta'eef yaaddolee ciccimoo waan qabdan hundumti kun utuu hin hafin irratti kan qooda fudhate qindeessuudhaaf qopheen ittuma jira. Egaa caalaan hawaasa keenya jabeessuudha. Uummanni kun beektonni keenya hawaasa keenya keessatti gad deebi'ee of mul'isuu of arguu danda'uu qaba. Yoo achi keessatti of argate eenyu akka ta'ellee barree nutillee qilleensa nu gidduu galee har'a mootummaan Abashaa nu keessa galee dhaabbilee maqaa Oromootiin saba Oromootiin namoota Oromoo nu keessatti ijaaree diigaa nurratti fidu kanallee akkamittiin to'achuu tikfachuu ofii jechissuudhaaf isaan immoo ofirraa to'achuu kan dandeenyu gochuu danda'uudhaaf hawaasni kun ijaaramuu danda'uu qaba. Kanaaf hawaasni kun akka inni ijaaramneef dhiibbaa karaa hundumaa godhu maqaa addaan duratti kennanii maqaa dhaaba Oromoo meeqatti hiranii Oromoon tokkuma shanee woboo abaa'oo waa meeqa jedhanii maqaan nutti moggaasu uummanni Oromoo garuu tokkuma. Kaayyoo tokko qaba galii tokko qaba uummanni Oromoo saba Oromoo bilisummaa walabummaadhaan geessuudhaaf waan ta'eef isa kana nuti utuu maqaa diinni nutti kennu sana ilaallee walirraa hin baqatin walitti dhufnee haasa'uu qabna furmaata keenya illee fiduu danda'uu qabna beektota keenyaaf gaggeessaa keenya viijinarii warra ta'an illee of keessaa baasuu danda'uu qabna gaarraati anatti sii beekaa utuu hin ta'in hawaasni goodaati eeyyee nama akkasiitu danda'a nama akkasii qabna beekaa akkasii qabna isa jedhu sana fiduun barbaachisaadha kan jedhu amantaa guddaa qabna qopheen kun illee ammaa kaasee garaagara hin cinne itti fufee jira kanaan inni kun itti fufuu qaba jedheen mirkaneessuu barbaada galatoomii waan nagaafatee. Galatoomii Mangistoo yaada bal'aadha dhiyeessitee gara fuulduraatti illee waan akeekkattan waan irraa lafaa qabdan kaastee taadhuma hawaasni Oromoo ijaaramuu qaba tokkummaan isaa jabaachuu qaba. Jaarmiyaan illee akka jaarmiyaa siyaasaatti illee jaarmiyaa jabaa tokko yoo qabaate irraa kanatti bakka garaagaraatti qoqqoodamee humna isaa laaffisuu qabeenya isaa illee tamsaasuu isa kanarratti rakkoon duraan ture sana wanta ta'eef rakkoo gara fuulduraatti nu mudachuu maluuf illee isa duraarraa barachuun barbaachisaa akka ta'e agarsiisa. Mee aadaleelloo xumurarratti yaada kanuma waliin akeeka gara fuulduraatti qabdan ilaalchistee akkasumas yaada hawaasa kanaaf dhaamtan waan inni gochuu qabuuf dhaammachuu barbaadan jiraate carraansii kenna. Baay'ee galatoomii. Egaa irra deddeebinee jenneerra kanaan duras kan nu faffacaase divide and conquer jedhan. Divide and conquer irratti dammaquu qabna. Akkamitti dammaqnaa jechuudhaa fi wal ijaaruun baay'ee murteessaadha. Especially diaspora keessatti hawaasni very important community bakka jiranitti sassaabanii hawaasa ijaaruun egaa fakkeenya baay'ee qabna nuti nu biratti Minisootaan Mang community jedhanii Jewish community jedhanii Somali community jedhanii community garaa Hispanic community jedhanii akkuma sana Oromoo community injira wal jajjabeessuun bakka jirutti cimsee wal ijaaruun difference yookaan garaagarummaa dhiphisaa tokkummaa keenya bal'ifachuun tokkummaa keenya isa bareedaa keessaa fu'annee ijaarrachuun baay'ee murteessaadha. Kanumaan asumaan jechuu barbaada bakka jirutti
wanti tokkoof tokko nu godhu Oromoo ta'uu keenya Oromiyaa keessatti dhalannee yookaan sanyii keenya iddi keenya achi dhufuudha. Kanammoo jabeeffachuun dirqama namummaa keenyaati. Eenyummaa ofii beekuun immoo yookaan maali heetarii nama jibbe nama godhu. Ani eenyummaa koo beekee akka eenyummaa kootti deddeebi'uun nama addaas godhu akka namoonni neeratiivii ala kaanii miti. Kanaaf sabni keenya beekee bakka jiru hundumaatti karaa danda'e hundumaa hawaasni waan baay'ee biqilfachuu danda'a, waan baay'ee kunuunfachuu danda'a, waan baay'ees guddifachuu danda'a. Yoo fakkeenya fudhannee jiru community nama eessattuu community gurguddaadha. Bakka jiran hundumaa effectively mishinii garaagaraa irratti bakka hundumaa irratti hojjetu. Kanaaf yoo wal jabeeffanne yoo hawaasni ijaarame hawaasa keessaa beektotatu burqaa, warra siyaasatu burqaa, qeerroo qarreetu burqaa, dubartootatu burqaa, ijoollee fiicharii yookaan immoo egeree Oromootu keessaa burqa waan ta'eef wal ijaaruun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee ijaaradha. Walii galan alaa galan. Walii gallee walii ijaarree alaa wal galchuun neeratiivii ala jiru eenyummaa keenya isa xureessu kana ofirraa fageenya geessinee eenyummaa keenya isa bareessichuu irratti hojjechuun dirqama lammummaa keenyaati. Dubartii taate ani akka dubartiitti kiristaana ta'ee akka Oromootti immoo akkamittan saba koo tajaajila. Differensii koo jiru achi kaa'ee tokkummaa kootiin akka Oromoo isa tokko wajjin hojjechuu danda'uun tooftaa adda addaatiin dhufnee wal gurmeessuun, wal ijaaruun, wal kunuunfachuun idda walii wal fageeffannee wal guddifachuun dirqama nutti ta'aa jira. Dirqama kanaaf hawaasni bakka jirutti wal ijaaruu, dubartoota ijaaruu, dargaggoota egeree Oromoo biyya alaa keessatti ijaaruun baay'ee murteessaadha jedha. Asumaan adaraa wal ijaaraa, walii galaa tokkummaa keenya irratti haa hojjennu. Gocaan kan uumameef yookaan waldaan hawaasa Oromoo Iddil Addunyaa kan wanni ta'eef walitti qabuudhaaf pilaatfoormii keenya yoo gaaffii qabaatanii karaa miidiyaa garaagaraa waliin hojjennaa baay'ee galatoomaa isinis karaa miidiyaatiin yoo qunnamuu barbaadan personaalii iimeelii keenyatti yoo qunnamuu barbaadan gaaffii yoo qabaatanii feel free nu gaafadhaa isiniin jechuun barbaada baay'ee galatoomaa. Mee dhaamsa xumuraa wanti irraa hafee yoo jiraate wanta itti dabaltoo jiraate Mangiste. Tole galatoomii carraa kana nulaachuu keetiif dhugaadhaan ammas irra deebi'ee gocaan yookiin Global Oromo Community Association hawaasni Oromoo Iddil Addunyaa ijaarsa Oromoo eenyuun iyyuu dhiibuudhaaf tokko illee hin dhaabbatu. Hawaasni Oromoo Iddil Addunyaa jaarmolii Oromoo ijaaramanii walii wajjin akkamittiin walii wajjin hojjechuu dandeenya? Maal isiniif mijeessina? Maaliif hawaasa kanatu nu harka jira? Maddi hawaasaa nuyi waan taane isinimmoo as keessaa baatan waan taatanii maal isinii gargaara? Akkamittiin itti tumsa taanaa dharraan kan hafe ilaalcha adda biraa hin qabu. Namoonni afaan faajjii adda addaa fudhatanii lakkii kuni mootummaatu dhimma itti ba'uuf ijaarame lakkii kuni namoota dantaadhaaf ijaaraman kan jedhanii hololli hedduun deemaa ture. Inni kun haqarraa kan fagaate akka inni ta'uun uummanni keenya akka nu hubatuun barbaada. Kun haqarraa waan fagaateef ta'uusaa kan mirkaneessu illee konveeshiniin yeroo darbee namoota bifa adda addaa fi dhaabbolii jaarmolii civic societies humanitarians utuu hin hafin hundumaa walitti hammatee kan geggeesse hawaasa kana yeroo jalqabaate biyya alaa kana keessatti bifa akkasiitiin konveeshiniin Oromoo geggeeffamee hin beeku. Kan hundumaa hammate. Kun egaa raagaa nuuf ba'a jechuudha. Hawaasni Oromoo Iddil Addunyaa saba keenya bara dheeraatiif dararamaa ture kan bifa wal fakkaataa ta'e tokkoon wal duukaa dhaabbatee diina isaa akka inni falmatu kan godhu kan mijeessu kana qindeessuudhaaf ijaarame. Kanaatiif hundumtuu garaagarummaa xixiqqoo qabnu hundumaa dhiiftanii olola quba walitti qabu utuu hin ta'in walii wajjin dhufne mana keenya keessatti deebinee hawaasa keessa jiraannu yoo ani Portland jiraadhe miseensa hawaasa Portland kana keessatti ta'e
hawaasa koo wajjin hojjedhee achi keessaa eenyummaa oromummaa koo calaqqisiisuu narratti argama. Yoo kanarraa kan hafe lakkii anatu sii beekaa jennaan isuma durii deebinee naa hojjenne yoo namni durii isuma durii deebi'ee hojjeta waan ta'eef garaagarummaa gara biraa yookiis immoo waan gara biraa uumuu hin danda'u. Kanaatiif nuti diversity, change, jijjiirama inni akka dhufu uummata Oromoo jijjiiramni tokko dhufee uummanni Oromoo uffee nagayeera narraa bu'uu qaba. Waanjoon garbummaa kun isa jedhu sana bira ga'uu danda'uu qabna. Nuti bara baraan tokkuma saayikil yoo goona taane amma tokko hojjenne yoo taane bu'aan tokko argamuu hin danda'u. Kanaatiif jijjiiramni keessaaf alaa geggeessaadhaaf hawaasaan akeeka ittiin ijaarame sanaan hunduma keetti ta'uu danda'u qaba. Gar tokko duwwaa jijjiirame gar tokko duwwaa inaatee ammallee hundee qubatanaa hiikuu hin dandeenye. Ta'uu kanan ammachuu barbaada. Kanaaf uummanni Oromoo hawaasa keessatti deebi'ee of arguu danda'u qaba, mul'achuu qaba, ijaaramuu qaba, wal tumsuu danda'u qaba. Inni lammaffaa waan ani dubbachuu barbaadu, amma yeroo kanatti namoonni hedduun Oromoon burjaaja'uudhaan mo'umsa yookiis galii mootummaan PP kun yeroo dhiyoo kana keessatti saba lammii isaa namni biyya geggeessu tokko saba isaa qaama isaa tokko irratti duula waraana ajjeesee humna kumaatamaan lakkaa'aman itti dhangalaasee biyya qabachuu jechuun dhugaadha. Kun waan nama burraaqsisu yookiin nama gammachiisu kun nama gaddisiisa akka dhala namaatti. Akka dhala namaatti ilmaan nama lafarraa biqee sanyii nama lafarraa duguugee aangoo isaa diriirfachuun eenyumaan hin gammachiisu kun. Keessumaa uummata Oromoo takkaanuma bu'aan fidu tokko illee hin qabu. Kana fudhatanii namoonni amma yeroo kanatti Facebook irratti sooshaal miidiyaa irratti ba'anii kunoo mootiin keenya geggeessaan keenya torban lama gidduutti mo'umsa guddaa galmeesse takkaanuma mootiin akkasiin jiru. Ani naqaan isa dhugaadha waan akkasii dhaga'u. Keessumaa ilmaan Oromoo keessaati waan akkasii ba'u. Takkaanuma bu'aa Oromootiif kun takkaan ta'a. Lachannoon isaanii nu bitan. Mootiin Tigree uummata Oromoo waggaa 27 bitate. Mootiin Abashaa waggaa 150 ol nu bite amma deebi'ee irraa fudhatee ammas nu bituudhaaf jira. Uummanni Oromoo kana utuu hin dammaqin kana utuu hin beekin ililleedhaaf gammachuudhaan cobbee rukutuuni anaa naqaanis. Kanaatiif uummanni Oromoo kanallee garaagara baafattanii saba keessan dararama saba keessanii qabsoo dhugaa saba keenyaaf geggeessu bira dhaabbachuun ilmaan Oromoo wal ta'ee afaan tokkoon mootummaa garbummaa irratti hundeessuudhaaf ammas nurratti akeekaa jiru kana bira dhaabbachuun yeroon isaa amma. Warri waraana isaa keessatti galmee ijaaramtanii deebitaniillee isaan loltanii har'as aangoo garbummaa lammii keessatti sanyii keessatti raawwachaa jirtan kun qaanii yookiis immoo salphina keessan hubattanii ilmaan Oromoo dararamaa jiru. Lammii keessan hidhaatti dararamaa jiru. Gaggeessa siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran kun mirga dimokiraasiitiin bahanii falmatanii dorgomanii abbaan biyyattii sana dimokiraasiidhaan bulchuu danda'u akka bulchuu fi kana gaaffii waloo ta'e hundumtuu hojjechuu qaba jedheen amanaa. Abdaddaa kanaatiif uummanni Oromoo kana gochuu immoo tokko ta'uu, wal ta'uu, afaan tokkoon haasa'uu, wal bira dhaabbachuu garaagarummaa xiqqoo qabnu adda adda sana of cina dhiibne walii wajjin haasa'uu danda'uu qabna jedheen dhaamsa kana ammaddaa. Isinillee fayyaa warri miidiyaa hojjetan illee namootaa fi gaggeessa Oromoo warra buleeyyii Oromoo fiddanii haasofsiistanii nama Oromoo kana afaan tokko sagalee Oromoo isin sagalee saba keenya isin miidiyaa kana fuutanii daftanii qilleensa irraa geessanii sabni keenya akka hin dammaqu gochuun gahee keessa waan ta'eef maaliif yeroo ammaa kanatti mootummaan miidiyaalee Oromoo ta'an hundumaa biyya ari'ee jira waan ta'eef isinillee kanas gurra Oromootiin wal taatanii saatalaayitii wal ta'aa ta'e tokko dhimma baatanii saba keenya bira akkasiin dhaabbattan abdii guddaan qaba. Isa kana dhaammachuu barbaada. Galatoomii carraa kana waan laateef ammas irra deebi'e. Galatoomaa ulfaadhaa. Egaa yeroo keessaniif ammas irra deebi'ee maqaa miidiyaa hawaasa Oromootiin isin galateeffadha. Walgahii jalqabii keessan kun jalqabii gaarii akka inni ta'u gara fuulduraattis immoo xumura gaariidhaan akka inni xumuramu. Xumura amma qabsoon bilisummaa Oromoo bakka gahee akeekii qabsaa'amee bakka gahuutti xumurri isaa hin beekamu. Hanga sanatti jabaattanii akka dhaloota haaraattis dabarsitanii furmaata maayii akka argamutti akka hojjettan abdiin qaba.
haaluma amma rakkisaa yeroo koronaa kana keessatti illee konvenshinii bal'aa akkasii dhiyeessuu keessan waan guddaadha wanta ta'eef ammallee irra deebi'ee maqaa miidiyaa kanaatiif maqaa daawwattoota keenyaatiin isin galateeffadha. Yeroo keessaniif yaada bal'aa nu dabarsitaniif guddaa galatoomaan isiniin jedhaa. Qophii keenya irraa gabaabinaan xumurraa fayyaa ta'aa ulfaadha. Fayyaa ta'aa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii miidiyaa hawaasa Oromoo irratti keessummoota keenya lama affeerree mariisinne kanarraa kanumaan xumurraa. Qophii kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Tokko taanee hakaanu tokkummaadhaan hafalmannu. Ammas tokkummaa arras borus tokkummaa. Ammas tokkummaa arras borus tokkummaa. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Amantiin tabbaatii akkasiin haa beeknu. Kun hojii Rabbiitii Waaqayyoof haa dhiifnu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Gosaa fi kutaadhaan wal fiduu haa dhiifnu. Gosaa fi kutaadhaan wal fiduu haa dhiifnu. Oromummaa qofaan waliin haa firoomnu. Dirree tokkummaatti diina haa mancaafnu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Amma yeroon geessee kan waliin hojjennu. Amma yeroon geessee kan waliin hojjennu. Bilisummaa keenyaaf amma kan sochoonu. Harka tokko taanee diina haa mancaafnu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo.